بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا هردوف توتا سكنتا كنا كنتا تن حواسا كنا كمسلمة أكسمس جالتم توتا كبجم توتا هردوف توتا سكنتا كنا كنتا تن لم يوان كنا ورا من تسلام ماتن على جرتنا الشما هركفوني سنجرا إنما يسوس إسلوغا kan dhokate kutaa torba fargeenne jira. Akkuma beekamu daldalli seeraan alaa maqaa nabiyoota kennaa nabi Ciisaadhaan Yesuus, nabi Muusaadhaan Musee, nabi Ibrahimiin Abrahaam jedhaa biyya keessa biyya alaatti geggeeffamu akka nurraa dhaabbatu gaafii mirgaa gaafatudha. Kan nabiyoonni kunniin kan maqaan isaanii jijjiiramee dhugaan isaanii micciiramee nabi Ciisaan Yesuus jedhame, nabi Muusaa Musee jedhame, nabi Ibrahimiin Abrahaam jedhamee waamame. Jarri musliimaa miti amantiin isaanii kiristaana namni jedhu jiraate akka ragaa dhiyeeffatu eegana ammallee carraa lammiiwwan kennaaf kennu irratti argamna jechuudha. Barumsa kenna kutaa jaaffaa dabarsine keessatti abdiin Abrahaamii yookaan ammoo sanyii isaatiif kenname maaliin akka ture tuqnee laallee dabarsuun kennanii yaadatama. Roomeen 4:13 irratti maal jedha? Abdiin Abrahaamii yookaan sanyii isaatiif Abrahaamiitiif sanyii Abrahaamii. Sanyiin Abrahaamii eenyu jedhamee jedhe wangeela Maatewos tokko jalatti Yesuus Kiristoos sanyii eegana ammallee sanyii Abrahaamii ta'uu mirkaneessaa jechuudha. Toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawitii sanyii Abrahaamii jedha. Yesuus Kiristoos sanyii Abrahaamiiti. Abrahaamis ta'ee Yesuus Kiristoos eegana ammallee abdiin kennamee fi biyya lafaa akka dhaalaniif Abrahaamis seera waan eegee osoo hin taane amantiidhaan ta'uu isaa mirkaneessaa jechuudha. Roomee 4:13 jalatti. Kanaafuu Yesuusis ta'ee Abrahaam eegana ammallee waaqa biratti fudhatama karaan ittiin argataniin amantiidhaan malee seera eeguudhaan akka hin taane namni kamuu hubatu qabaacho. Namni jechi Roomee 4:13 kuni abdiin Abrahaamii kennamellee kasanyii Abrahaamii Yesuusii kennamellee lakki dubbiin kuni soba jedhee eegana subsiisu yoon ta'ini Abrahaamis ta'ee sanyii Abrahaamii eenyuun Yesuus Kiristoos kan Nabii Isa alayhi salaam kan kennamee fi eegana ammallee karaa amantiitiin ta'uu isaa mirkaneeffana. Kanaafuu amantiin Yesuusii akkasuma amantiin Abrahaamii maal akka ta'e beektu laata. Yeroo nuti akkana jennu amantiin hin jiru akka hin jenne barumsa dabarsine keessatti amantii jechuun amanuuf waaqeffatu akka ta'e ilaallee jirra. Kanaafuu nabiyyoonni amantii qabaatuun isaanii ifa galaadha. Karaan namoonni yookaan ammallee lammiiwwan keenya warri amantii islaamummaatiin ala jiran ittiin miliquu yaalanii amantiin jaraa kiristaana ka jedhu. Kiristaana ka jedhu kun akka waliigalaatitti maal akka ta'e kutaa jaaffaa keessatti tuqnee ilaaluudhaaf yaallee jirra. Amma immoo bal'innaan akka waliigalaatitti maal akka ta'e kan walii wajjin ilaallu jechuudha. Ta'a jechuun Kiristaan means follower of Christ jedhan. Hayyoonni akka waliigalaatitti kiristaanummaa kana follower of Christ kan. Follower of Christ ammoo follower of the teaching of Jesus Christ jedhanii kan. Follower of the teaching of Jesus jecha ammoo follower of four gospel jechaadha. Follower of four gospel jechaan ammoo Maatewos, Maarqos, Luqaasii fi Yohaannisiin hordofuu ta'uusaa eegana ammallee eeranii jechuudha. Kiristaana jechuun Kiristoosin hordofuu yoo ta'e, Kiristoosin hordofuu jechuun barsiisa Yesuus Kiristoos hordofuu jechuu yoo ta'e, barsiisa Yesuus Kiristoos hordofuu jechuun wangeela afran hordofuu yoo ta'e, wangeela afran jechuun wangeela Maatewos, Maarqos, Luqaasii, Yohaannisiin hordofuu jecha yoo ta'e, nabiyyi kamitu hulaagaalee kanaan kiristaanummaan himamuu danda'ama. Fakkeenyaaf Nabi Ibraahim hordofaa Yesuus Kiristoos jechuun danda'ama. Nabi Ibraahim hordofaa barsiisa Yesuus Kiristoos jechuun danda'ama. Nabi Ibraahim hordofaa wangeela afraniit jechuun danda'ama. Nabi Ibraahim hordofaa Maatewos, Maarqos, Luqaas, Yohaannisii jechuun danda'ama jedhamee lammiiwwan keenya yoo gaafatame akka sirriin taane ni beekan. Kanaafuu kiristaanummaan Nabi Ibraahimii kennamuun dogongoraa jechuudha. Ammas gara Yesuus Kiristoos yoo aduuf Nabi Isa alayhi salaam. Nabi Isaanuu kiristaana jechuun danda'ama. Kiristaana jechuun yoo Kiristiin hordofuu taate. Kiristiin hordofuu jechuun yoo barsiisa Yesuus Kiristoos hordofuu yoo taate. Barsiisa Yesuus Kiristoos jechuun wangeela afran hordofuu yoo taate. Wangeela afran jechuun Maatewos, Maarqos, Luqaas, Yohaannisiin hordofuu yoo taate. Yesuus hordofaa Yesuus jechuun yookaan Yesuus hordofaa barsiisa Yesuus hordofaadha jechuun yookaan Yesuus hordofaa wangeela afraniit jechuun yookaan Yesuus hordofaa Maatewos, Maarqos, Luqaas, Yohaannisiin jechuun danda'ama yoo jedhamee gaafatame kun hunduu akka sirrii hin taane namni kamuu ni beeka jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos kiristaana jechuun completely dogongoraa jechuudha. Kanaafuu amantiin Nabi Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos alayhi salaam maalidha? Maali amantiin isaa? Kiristaana kan jenne Christian means a follower of Christ. Follower of Christ means follower of the teaching of Jesus Christ.
follower of the teaching of Jesus Christ means follower of four gospel. Follower of four gospel means follower of Matthew, Mark, Luke, if John. Can we say that Jesus is the follower of Jesus? No. Can we say that it's possible to say that Jesus is the follower of the teaching of Jesus Christ? No. So, can we say that, or is it possible to say that Jesus is the follower of the teaching of four gospel? No. That is also incorrect. Again, is it possible to say that Jesus is the follower of Matthew, Mark, Luke, and John? If you ask such kinds of question, all the Christian, even they can accept or they can believe that this way of defining is incorrect. Akkanatti ibsuun dogongora akka ta'e kiristaanni kamuu ni beeka jechuudha. Kanaafuu kiristaanummaa nabiyoota rabbiiti kennuun nabi Nuh kiristaana jechuun illee dogongora. Nabi Muusaan kiristaana jechuun illee dogongora. Nabi Ibraahim kiristaana jechuun. Kanaafuu nabiyootaa fi kiristaanummaan waliin qabatu jechuu kanarraa hubatuu ni dandeenya jechuudha. Ammas wanni namni kamuu beekuu qabu kiristaanummaa kana kan namoonni tokko tokko amantii nabiyootaati jedhaniitiin gara nabiyootaatitti achi qabuu barbaadan yookaan eegana ammallee amantii waaqaati jedhanii kan akkasitti nama ibsuu barbaadan kiristaanummaa kana eenyutu hundeesse laata? Kiristaanummaa maqaa jedhu kana maqaa waaqni moggaase moo ka Yesuus moggaase moo ka abbootiin amantii moggaasan moo yookaan hordoftoonni Yesuus Kiristoos moggaasan moo jennee yoo gaafanne walumaa galatti deebiin isaa maali? Waaqnis ta'e Yesuusis ta'e abbootiin amantiillee kiristaanummaa waan jedhamu kana gonkumaa akka hin moggaafne mirkaneeffannaa jechuudha. Ragaawwan akka hayyoonni addunyaa lafa kaanitti although the Christianity today the major world religion having more followers than any other religion, it began as a small branch Judaism founded by Jewish Rab who taught radical anti-imperial ideas. Kiristaanummaan har'a amantii addunyaa guddaa jedhameellee haa yaadamu. Amantii kamuyyuu caala hordoftoota qaba jedhameellee haa dubbatamu. Damee xiqqaa amantii Yihuudotaa kan jalqabaa yoo ta'u eegana Rabbi ka jedhamu kuni Rabbii jechuun barsiisaa jechuudha. Rabbiin kun ammas biratti hiikni isaanii akkaataan itti isaan kaan maalidha? Barsiisaa Yahudaa tokkotu eegana isa kana moggaase. Amantiin kiristaanummaa kun waan Rabbiin illee moggaafamee miti. Waan Yesuus Kiristoosiin illee moggaafamee miti. Waan hatta abbootiin amantii illee walii galanii moggaasanii miti. Fakkeenyaaf waa'een waaqni sadii Trinity kana yookaan immoo Sillaasee ka jedhu kuni kan moggaafame abbootii amantiitti wal ga'ee Niqiyaa fi akkasuma Konstaantinopolitti irratti wal ga'anii 325 fi akkasuma gara 81tti waan kana waaqni tokkollee sadii illee haa jennu Yesuus illee waaqa jennee aangoo waaqummaa san keessa haa galchinu jedhanii walii galtee eegana ammallee moggaasanii jechuudha. Garuu abbootiin amantii akka walii galaatitti waa'ee waaqni sadii jedhu kana hundeessanuu yookaan immoo murteessanuu waa'ee kiristaanummaa kana idduma tokkotti sibsabaallee taasisanii akka Niqiyaasan akka yookaan immoo Konstaantinopolisan wal gahanii kiristaanummaa kana waan moggaasanii miti. Kan moggaase eenyu? Barsiisaa Yahudaa tokkotu yookaan immoo Yahudootatu moggaase. Yahudoonni immoo maaliif moggaasan laata? Maqaa kiristaana jedhu kana kan moggaase Yahudaa yoo ta'u sababni isaan kana moggaasaniif Yesuus Kiristoosiin dandeettii Rabbiitiin abbaa malee dhalatee waan jedhu kana Yahudoonni hin fudhatan. As biratti wanni namni kamuu beekuu qabu Rabbiin Nabi Aadamiin haadhaaf abbaa malee uume. Nabi Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoosiin alayhi salaam haadha irra abbaa malee uume. Dandeettii Rabbiitiin innamaa amruhu idhaa araada shay'an an yaquula lahu kun fayakun. Rabbii keenya biratti wanna tokko argamsiisu yeroo barbaade Rabbiin argami jedhee ta'i jedheetiin taasisa jechaa kana warroonni eegana ammallee Yahudaa waan hin fudhanneef lakki abbaa malee uumame sanii miti kuni jedhaniitiin ilaalchi isaanii akkasitti kan jechuudha. Kanaafuu Yesuus abbaa malee dhalate. Ilaalcha jedhu yookaan immoo jibbaa diqaala jedhanii nabii Rabbii diqqeessuudhaaf warroota eegana abbaa malee dhalate jedhanii hordoftoota warra abbaa malee dhalate hordofu sanii hoo warra isa faanaa deemu hoo namoota xinneessuudhaaf yookaan immoo arrabsuudhaaf kiristaanummaa tana moggaasanii. Kanaafuu kiristaanummaan kan moggaafame sababa amalli haalli hojiin sochiif haasofni namoota Yesuus Kiristoos ni fakkaata. Yesuus Kiristoos ammoo abbaa malee dhalate. Kanaafuu isa kanaan nuti eegana ammallee dandeettii Rabbiitiin dhalate hin jennu isa abbaa malee dhalate diqaala jennaani. Kanaaf isin warra isa abbaa malee dhalate hordofee hoo jedhanii nama diqqeessuudhaaf nama xureessuudhaaf nama eegana ammallee arrabsuudhaaf Rabbiin isaan haa diqqeessu nabiyyi Rabbii xinneessuudhaaf maqaa moggaasan malee maqaa eegana Rabbiin yookaan immoo Nabii Ciisaan yookaan immoo abbootii amantiitiin moggaafamee miti jechuudha.
kanaaf jallata hunda rabbiin haqa jalchuu barumsa kennaa kutaatti aanuun hagaa walitti deebinutti nagaa haf rabbii keessa na jiraadhaa sinin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.